Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga saasaritti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kibxata bitootessa 21 bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo bitootessa 12 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Abbaa Alangaa muummicha akka ta'aniif pireezidaant Doonaald Tiraampiin kan maqaa dhaaman Niil Goorsech seenata fuulduratti dhiyaatanii jiru mataa oduu har'aati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tilerson haala itti garee Islaamik Isteet dura dhaabbachuun danda'amu ilaalchisee kora addunyaa irratti yaada haaraa dhiyeessuuf jiru jedhama. Akkasuma immoo kora dinagdee Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti gaggeessamu irratti kanneen affeeraman jiloonni biyyoota Afrikaa martinuu viizaa dhorkaman kan jedhamutu jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Paartiin mootummaaf mootummaan mormitoota waliin dubbachuudhaaf murteessuunsaa dhiibbaa tokko maleeti jedhu muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa. Mormitoonni immoo dhiibbaa uummataatiin jedhu oduudhaa booda dhiyeessina. Abbaa seeraa achi buuteensaa dhabame baatii 3 booda reeffisaa bosona maashaa keessatti argame ilaalchisee immoo qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleessa oduutiif gara jaallanneetti deebina. Abbaa murtii muummicha akka ta'aniif pireezidaant Doonaald Tiraampiin kan maqaa dhaaman Niil Goorsech har'a guyyaa lammataaf seenata duratti dhiyaachuun irratti dudubbatamaa jira. Muudama kanaaf yoon fudhatame manni murtii walaba akka ta'uuf yaada deeggarsa qabaataa ture ittan fufaa jedhu. Seenata garlameen wal qoodee jiru duratti dhimma kamiin iyyuu ilaalchisee himata eenyu irratti dhiyaatuufis kana murteessa jedhee dubbachuu hin fedhuu jedhan. Sababiinsaas hunduu dhimma irratti falmiina irratti dhiyeessan irratti walaba ta'anii dhugaaf seera jiru irratti hirkachuun murtii sirrii ta'e akka kennaniif jedhan. Goorsech kana malees paartii kamiin irratti iyyuu yoo ta'e murtii kennuuf rakkoo tokko iyyuu hin qabu jedhan. Sababaansaas seerri waan jedhuu fi dhugaa dhiyaatu irratti hirkachuu waan ta'eef jedhaniiru. Obaamaan torbanneen filannoo pireezidaantummaa darbe gaggeeffame keessatti iccitiin bilbilli koo akka dhaggeeffatamu ajaje jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp himatan daayirektarri waajjira qorannoo federaalaa yookaan FBI Jeems Koomee gatii dhabsiisan. Tiraamp himata isaanii kanas tiwiitarii irratti barreessuun beeksisanii turan. Koomeen waa'ee kanaa deebii kennaniin. I have no information that supports those tweets and we have looked carefully inside the FBI. Waan tiwiitarii irratti barreeffame kana ilaalchisee odeeffannoo deeggaru hin qabnu. Waan kana FBI keessatti sirriitti ilaallee jirra. Koreeti kanagaa kan mana murtii bakka bu'ootaa duratti wixata kaleessaa ka dhiyaatan Koomeen hariiroo Tiraampiif Raashiyaa gidduu jira jedhame ilaalchisees akka jedhan. The FBI, as part of our counterintelligence mission, is investigating Hojii basaasaa Raashiyaan geggeessite jedhame irratti FBI qorannaa geggeessaa jira. Filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi ka bara 2016 Raashiyaan gidduu seenteetti yoo ta'e qoratamaa jira. Kun hundumtuu jedhamus dubbii himaa White House Shine Spicer ammayyuu taanaan Tiraamp himannaa dhiyeesse kana hin kaasuu jedhan. Deemsa dhaggeeffachuu jalqabame kun itti fufaa jedhu. Waa hedduu irratti dudubbatamuu qabaas jedhanii hubachiisaniiru. Erga bara 2014 as yeroo duraaf ministeerri haajaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tilerson walga'ii qaama hundumaa guutummaatti hirmaachise keessumsiisuuf jiran. Kunis walga'ii ministeerota haajaa alaaf aangoota gameeyyii biyyootii 68 akkasumas dhaabbatoota addunyaa kanneen hooggantummaa Ameerikaan garee hidhattoota Islaamik Isteet irratti duulaniif ta'uun beekamee jira. Roobii borii walga'ii gaggeeffamu kun kaayyoonsaa Iraaqiif Siiriyaa keessa ISIS akka lafa hafee jirutti haxaa'anii dhabamsiisuuf akka ta'edha. Sindii Seentu gabaasee soraa dhiyeesse. Korii guddaan akka ISIS loluu malaan irratti mari'atu kun Iraaqii fi Siiriyaa keessallee laftaan nagaa tolchuu fi waan hedduutu mari'achuuf deema. Koree kun Waashingtan DC ta'a.
Kor kana ministeer haajaa alaa Ameerikaa haaraa Teelersonitti mari'achiise. Akka jechi bakka bu'aa oduu himaa Maark Toonetti kori kunin akka dansaa deemuu jira taatullee waan eegan hedduutti jira. First of all, it's an opportunity in the new administration to assess where we're at and what we want to do going forward. Wanni gara fiixee wannan jechuu fedha eessi jirraa eessatti yaa'u jirraa jedheetiin uf gaafachuu bulchiinsi haaraa kanaaf ammoo carraa tokko taate ministeerri haajaa alaa dura dubbii fudhachuun fedhu taatullee karaa ISIS irraa mo'uu danda'an irratti waan guddaa hin hojjanne fakkaataa jedha. Kor kan irratti ministeerri kunin warra United States horiin qarqaaru kan ammoo hojiin qarqaaru wal argeete wal dubbata. Kor kan irratti keessattuu biyyooti wal dubbataniin hedduutti jira. Bulchiinsi haaraan kun biyya hedduu wal dubbataa jechuu yookaan bakka buutota hedduun. Fakkeenyaaf Tarkiin ufiifiyyuu nama miliyoon hedduutti isiitti baqate. Jarkan keessa hagi tokko lola ISIS baqateetiin dhufu warri kunin hagi tokko ammoo Siiriyaa fi waan hedduu keessa dhufe. Loli kun waan dhaabatuyyuu hin fakkaatu keessumattuyyuu ka Siiriyaa keessa nama hedduu baqachiisuu jiru kunin. Warri Awurooppaa lola ISIS lolan irratti Ameerikaa gargaaruu fedhammoo milishootii ISIS dhokatanii biyyiteen seenuu jiranii jedhanii ufiifuyyuu sodaatan. Jari kunin biyyitti baqatellee nagaa dhowwuu jira jedheetiin himas jari kunin keessumattuyyuu warri Awurooppaa pirezidaantiin Ameerikaa ka amma kunin Doonaald Tiraamp mootummaan pirezidaant Obaamaa ka durii malii inni ISIS ittiin lole laafaa jechuun himata. Amma immoo karoora mootummaa ofii baafateetiin waa'ee lalleetti mari'achiisuu jira kortaa'uuf deemuu jira. Kori kunin yookaan ammoo karoorii isaan baafatan kunin garamittiin deemuu danda'a waan walumaan ilaallu. Biyyooti giddu galeessa bahaa 10 irraa kallattiidhaan gara Ameerikaatti balalii xayyaaraa gaggeeffamu keessatti imaltoonni meeshaa elektirooniksii hedduu akka hin qabanneef dhaabbati nageenya geejibaa kan Yuunaayitid Steets ajaja hatattamaa kenneera. Akka qajeelfamaa kanatti mi'a elektirooniksii bilbila harkaa caalu imaltoonni mi'a isaanii sakatta'ame waliin feesisuu qabu garuu bilbila harka isaanii dabalanii feesisuu hin qaban. Dirreen xayyaaraa kun isaan ilaallatu dirree xayyaaraa Queen Aliyaa. Dirree xayyaaraa Kaayiroo, dirree xayyaaraa Atuturk, dirree xayyaaraa Kuwait, dirree xayyaaraa King Abdul Aziz, dirree xayyaaraa King Khalid, dirree xayyaaraa Mohammed V, dirree xayyaaraa Hamad, dirree xayyaaraa Dubaayiif dirree xayyaaraa Abu Dhaabii ta'uun beekameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. University of South California yookaan University California kibbaatiin waggaa waggaatti ka qophaa'u kora daldala Afrikaaf kanneen bara kana Afrikaa irraa afeeraman hirmaattonni martinuu viizaa Yuunaayitid Steets dhorkamuun isaanii beekamee jira. Gabaasaa kana namootu dhiyeessa. Ka USCtti geggeessamu korri dinagdee Afrikaa bakka namoonni itti wal baranii hariiroo uummataniif waa'ee hariiroo dinagdee Yuunaayitid Steetsiif Afrikaa mari'atan ture. Garuu bara kana namni hedduun asitti argamuu hin dandeenye jedhu qindeessituun kora kana Mary Flowers. Yeroo baay'ee namoota dhufan keessaa ka viizaan dhorkaman yookaan simatamuu dhaban 40% kaan ni dhufan. Bara kana garuu 100% dhorkame. Jiloonni martinuu hin dhufan. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Jiloonnillee kanatti baay'ee gaddanii jiran. Waggaa afuraffaadhaaf ka kora dinagdee Afrikaa kana qindeessan Flowers bara kana keessummoonni yookaan jiloonni embaasiilee Yuunaayitid Steets biyyoota adda addaa keessa jiraniin viizaa dhorkamanii koricharraa hafan gara 100 akka ta'an dubbatu. Biyyoonni Afrikaa tarkaanfii kanaan miidhaman Siraaliyoon, Giinii, Gaanaa, Naayijeeriyaa, Itoophiyaa fi Afrikaa kibbaa ta'uus dubbatanii jiru. Jiloonni Afrikaa walgahii dinagdee Afrikaa ka bara kanaatti hirmaachuuf gara Yuunaayitid Steets dhufuu malan martinuu maaliif akka viizaa dhorkaman hin beeku ka jedhan Mary Flowers garuu waa'ee viizaaf imalaa laalchisee dhimma wal falmisiisaa bulchiisa pirezidaant Tiraamp jalatti uumameen kan wal qabate ta'uu mala shakkii jedhu akka qaban dubbatan. Miseensittii mana maree duraanii Daayaan Westan dabalee miseensota mana maree Yuunaayitid Steets ka duraaniif kan ammaatti iyyachuu isaaniillee dubbatanii jiran. Dhimma kana qoratanii hundee isaa baruudhaaf ka carraaqaa jiran ta'uu dubbatu qindeessitoonni kora dinagdee Afrikaa. Dhiyeenya kana gara bulchiisa naannoo Gaambeellaa seenuun namoota 28 ajjeesanii ijoollee 43 butanii ka fudhatan gosa murillee Riphxe loltoota Riek Maashaarii waliin waltumsan jechuudhaan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Sudaan Kibbaa Jeems Moorgaan VOA'f ibsanii jiru. Waggaa darbe haleellaa wal fakkaataan gaggeeffameef gareen wal falman kan Sudaan Kibbaa lamaan harka keessaan qaban jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleen dubbachuu isaanii yaadatama. Haleellaa isaa ammaa kana garuu eenyu akka gaggeesse hin dubbatamin har'a ga'eera.
Kaabineen Somaaliyaa inni itti aanu ministeera balaa yeroo hatattamaa dabalachuu ka qabu ta'uu irratti amaname. Kunis caama uummata biyyattii miliyoona 6 gaaga'ee gargaarsa gaafachaa jiruuf irratti hojjechuuf gargaaraa jedhameera. Muummichi ministeera Somaaliyaa haaraan har'a Moqdishoo keessatti kaabinee isaanii ka beeksisan yoo ta'u, yeroo duraaf dubartoota hedduutu keessatti maqaa dha'ameera. Lakkoofsi kaabinees 68 jedhameera. Xayyaarri nama 20 caalaa fe'atee balali'aa ture magaalaa Sudaan kibbaa ka taate waa'uu keessatti kufuusaa dubbatameera. Namoonni hangi tokko ka madaa'an yoo ta'u, ka du'e garuu hin jiru. Xayyaarichi kana ka bobbaase South Supreme Airlines akka jedhetti xayyaara qubachuuf yaalaa ture kana keessa namoota 21 turani. Kaleessa yeroo kufetti kan lubbuun darbeen jiru. Namoota kana keessaa hagi tokko hospitaala waa'uu keessatti wal'aanamaniiru. Xayyaarichi haala qilleensa hamaa keessatti dirree irra bu'uuf ture arguu hin dandeenye konkolaataa caccabaa dhaabataa turetti rukutame jedhameera. Oduun keenya kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin mootummaaf mootummaan Itiyoophiyaa paartiilee mormitootaa waliin dubbachuun murteessuun isaanii sodaaf dhiibbaa humnoota alaarraa maddeen miti jechuudhaan muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleeny gidduu kana paarlamaa biyyattiitti dubbatanii turan. Mormitoonni tokko tokko akkaataan gama kanaan itti hubatan dogoggora ta'ullee ibsanii jiran. Humna alaa jecha jedhu akka hin dubbatiin kan eeran paartiileen mormitootaa immoo paartiin mootummaaf mootummaan mormitoota waliin dubbachuudhaan murteessuunsaa dhiibbaa ummataatiin ta'u ammallee dubbatanii jiran. Gabaasaa Iskindir Fireew soraatu dhiyeessa. Paartii biyyi bulchituu fi paartileen mormituu marii keessi falamaa jedhantan jalqabuu fi waan hedduu irratti dubbachuu jiran dubbiin tuniya keessa bubbultillee. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny illeen yoo dhiyoo tana paarlaamaa isaaniitiin waan isaan ja'an dabran keessatti hojjetu dubbatellee waan marii tanarralleetti waan hedduu dubbate. Yaadii paartileen mormituu hagi tokko dhiyeessuu jiran dogongora kunin ammoo marii teennaayyuu nurraa gufachiisuu danda'a jedha. Wanti mereeti ennaafilleen akka paartileen mormituu jedhanitti sunii fi mitii jedha obbo Hayilemaariyaam. አንዳንዶች መሪው ፓርቲና መንግስት ወደዚህ ዳያሎግ ለመግባት የወሰኑት ከፍርሃት የመነጨ እንደሆነ akkan jedha obbo Hayilemaariyaam warri hagi tokko mootummaan waan sodaateef marii tan yaamaa jedha. Hagi tokko ammoo biyyalaati muddamsuun waan itti dhufteefi jedha. Yaadi lamaanuyyuu dogoggora ta'uusaa mirkaneessee isanitti mufedha. Marii akkana karoora uf jijjiiruu fi uf haaromsuuf baafanne dimokiraasii teenya keessallee waan jiruuf kanaaf tolchine. Kaan ammoo caasaa mootummaa paartii hedduu qabu biyyaan bulchuun waliigallee armaan dura baafanneen kanaaf waliigallee kanaaf ammoo yaada kanallee jirraa jedha obbo Hayilemaariyaam. Waan irratti walii hin galle irratti ammoo humniti teenna akkum duruu jenne ummata keenna waan ummata keenya an ta'in ammoo hin hojjannuu jedha. Tanaafuyyuu waan irratti waliin galeen waan paartilee mormituutiin irratti waliin galeen ummataaf dhiifnaa jedha. Paartileen mormituu ammoo marii ammaan tan itti deemuu jiran tana jalqabuu fi yaadigitti paartilee mormituu biyyi keessa jiranii fi xalayaa barreesse 21 xalayaa barreesse yaamee jedha. Tan ammoo ummatatti muddee fudhachiis malee jaalataniitiin hin fudhannee jedha. Obbo Waasihuun Tasfaa'ee miseensi koree hojii raawwachiiftuu EDEPAati. ኢህአዴግ ሁልጊዜ የሆነች ነገር መስጠትም ወደ ድርድርም መምጣት የሚፈልገው ጫናዎች እየበረቱ ሲመጡ ነውና ይሄም የዛ ውጤት akkan jedha obbo Waasihuun EHADEG yoo hedduu yoo muddamtuufu yoo dhufani waan jettuutti jira. Marii tanallee sochii ganna dabre keessa tolchanitti fide taatullee muddiisii alaa itti dhufuufa danda'a kana sodaatanii jedhu nu akkan jechuutti hin jirru. Sochii ganna dabre keessa ummati tolchetti akka EHADEG tana tolchee jedha. Akka jechitti gaafatamaa paartii Samaayawii obbo Yeshiwaas Asaffaatti mootummaa mormi sun hin duubatti kaabinee hojiitti jijjiire sochii ummataatti tan fide nami biyya alaatii dhufelleen dubbii tana jaarrummaan laaluu fi waan hedduu hojjechaa ture jedhu. ይሄ ነገር አደገኛ ነው መንግስትና ህዝብ መነጋገር አለበት ብለው አስበው ከመስከረም ጀምሮ እኔ እስከማውቀው ደብዳቤ ሁሉ እየጻፉ መጥተዋል። ኢህአዴግ wanni kun balaa qabdi mootummaa fi paartileen tunin wal dubbachuu malanii jedhaniitiin akkan beekutti fulbaan dabre jalqabanii xalayaa barreessanii EHADEG illee bir dhaqanii hojjechaa bahan tana qub qaba jedha.
mootummaan ammoo yaadii paartii mormituu kun jalqabaayyuu dogoggoraa jedha. Itti gaafatamaan waajjira mootummaa yaadig keessumaa waajjira yaadig jechuun obbo Shifarraa Shugguxeelleen yaadi kana ufumirra ka'eetiin yaadi dhiyeessee jedha. Fakkeenyaaf filannoo bara 2002 irratti demokiraasii biyya tanaatii fi mootummaa paartileen bulu qabaachuu mallee jenne irratti walii galan jedha. Tan ammoo karuma yaadig baafateen itti deemamaa turanii jedha. Waan jenne kana maaliif guutachuu dadhabnee jenne wal gaafachaa baanee jedha obbo Shifarraa. Humtaateefuyyuu paartii biyyi bulchituu fi paartileen mormitu marii keessi falmii ta'aa deemuu jiran jalqabuun duratti waan hedduu guutamuu malee jedhaniitiin dubbachuu jiran. Ammallee akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraandhala 20 walitti dhufaniitiin karoora qaban dubbachuu fi qophii jiranii jedha. Iskandar Firee oduu Finfinnee erga keessatti. amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. As Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:45 gara qophiittaa nutti ceena. Godina Iluu Abbaaboor Algee aanaa suphee Soddoo keessatti abbaa seeraa ta'uudhaan hojjetaa akka turan obbo Haayiluu Kifilee muddee 7 bara 2009 mattuu deemuudhaaf Algeerraa kaanii utuun deebiin hafuu maatiin manni murtiif poolisiin godina Iluu Abbaaboor nuuf ibsanii jiru. Baatii 3 booda immoo reeffi isaanii bosona naannoo Gaambeellaa Maashaa jedhamu keessatti argamu poolisiin nuuf ibsee jira. Du'uu abbaa seeraa Haayiluu laalchisee maatiif aangawa mana murtii godinichaa akkasumas poolisii haasofsiisnee jirra. Kan baatii Randeebiyaa kanaata Haayiluu aadde Alamnash jedhaniin jalqabna. Haayiluun nama akkamiiti jechuudhaan jalqabu. Haayiluun yeroo dhiyoo keessa abbaa seeraa dura barsiisaa yuunivarsiitii ture yuunivarsiitii Soddoo. Sana booda immoo amma haalli isaa achitti mijachuu dinnaan abbaa seeraa ta'ee godina Iluu Abbaaboraa hojjetaa jiru aanaa Algeerra. Haayiluu wajjin isa dhumaa yoom wal argitan yookaan yoom walitti dubbattan isin? Gaafa mucaan koo ishiin boontuun duute gaafa jimaata. Mucaa kan biraa isin duraa du'etu jira? Mucaan fixisuun isaa tokko dheeraa duuteetti. Maal taate seen? Ishiin haara tuuntanaa jedhee haara kasala. Finfinnee obboleettii biratti barattii baranaa barreen gaddaatti jeequmsa taanaan baran achitti haa barattu jennee achi geessine achitti baradha isheen jennaan. Umriin see meeqa boontuun? Waggaa 19. Gaddi keessan egaa dirribiidha adde Alamnash. Haayiluun akkamittiin du'e haala mucaan keessanitti du'e dhageessaniittu? Maalan beeka gaa shugguxiin bira jira jedhu shugguxiidhaan mataan dhaame jedhama hin argine luktis reebamaadha jedhu. Reeffa isaan argine gaafa reeffi isaa dhufe? Kan turedha reeffi kan caakkatti gatanii turedha. Na agarsiisu didanii garuu namoonni argan jiru warri firoonni. Eessatti kan reeffi isaa argame? Iluu Abbaaboor darbee gara Gaambeellaatti fixa jedhani. Bosona Maashaatii jedhani kaanuu hin beeku gaa. Qaama itti iyyattan qabdu eenyutu ajjeese jedhama? Homaa waan hin beeku hin qabu gaa akka waan ofii of ajjeesetti shugguxiin bira jira shugguxii qabatee bahee nama bu'aa mucaa itti bangalgala waan ta'eef shugguxii qabatee bahee jedhani. Dugda isaa jala jira jedhani shugguxiin yeroo reeffa isaa argamu. Garuu haala isaa naa Minilikitti geessamee ture. Haalli isaa kan namni rukute malee kan ofii of rukute miti jedhanii warri doktoroonni Minilik egaa dhugaa sirrii isaa immoo barreeffamaan nuun kennine egaa gara fuulduraatti gaafannee fudhanna malee. Warra godina sanaatu naa fidee dhufeeyyu godina Iluu Abbaaboor sana isaan calqabaniiru gaa waan isaa calqabaniiru namoota gaafsa mootoraan jedhani kan magaalaa mootoranyaa sanas qabaniiru. Nama biraas immoo bilbilaan wal qunnamaa tures immoo hidhameera jedhu amma gaddarran jira kaachis deemee intanaan jenne eengaddumaan waallee amma namni natti yaa'aa jira boo'icharran jira kaama. Warri godinaa Iluu Abbaaboor sun poolisiidha kan isinii fide? Lakki abbaa langaa kan wajjin hojjetaa turee fi pirezidaantiidha. Akka mucaa keessanitti Haayiluun nama akkamii ture? Haayiluun barataa cimaadha. Mucaa koo hangafaatii fi innaa kutaa 11 kaasee kan hidhamaa turedha. Hidhamaa reebamaa kan turedha Haayiluun. Maaliifi? Waa'ee Oromoo kana qindeessita ijoollee walitti qindeessita innaa piripaaraatoorii baratu kaasee hidhamaa ture ijoollee qindeessita waa'ee Oromoo kana dubbattadhaniitu. Yuunivarsiitii Dagaleessi Haromyaa yuunivarsiitii kaampaasii Dirre Dawaatu barateeyyuu achittis hidhamaa ture. Lafa dukkanaa fa'aatti na hidhaa turanii na reebaa turan jedha. Asii fa'aa deemneetu wabii taanee fa'aa wabiidhaan baasaa turre. Innaa boqonnaadhaa dhufus illee eeganii asitti wanni tokko yoo ka'isa hidhanii qabanii hidhu. Egaa waan akkasii keessa dabarse. Waa'ee obboleettii isaatiif jedhee of miidha jettanii yaaddu Haayiluun? Lakki isaaf jedhee homaa waan of miidhuu miti Haayiluun kanaaf jedhee of hin miidhu. Shakkiin qabu inni tokko
Haayiluun achi as ga'uu dadhabee amma awwaallutti nu bira hin geenye edda awwaallee deebine kun hojii sadiidhaan dhufne jedduu kanatti otoo haayiluu asii fachi barbaadaa jirru namni qaama mootummaa ta'e dhufeetu biirootti abbaatti jechaadha abbaa haayiluutti. Haayiluun to'atameeti mootummaa harka jira hin barbaadinis hin duune hin boo'inii naan jedhanii jedhe. Yoomi kun? Amma gara ji'a lamaa ta'a. Tole. Mucaan hidda duudha sadiidha gara ji'a lamaa ta'a kun. Amma gaa iddan akkas nuun jedhee inni akkana nuun jedhu kun qaama mootummaati shakkiin koo gaa hidhameetuma jira jedheesanii asii fachi deemee barbaadaa tureeshu. Bo'aataan ture gadda ji'a sadiitiin. To'atanii tajaajannaa dhiisuu yookaan immoo nutti mul'isu gaaf tokko eetan abdiidhumaan namoota kadhachaa namoota warra aangoo qabanitti dhiyaatan kanas asii fachi barbaadaa kadhachaan ture. Qaamni mootummaa ilma kee hin barbaadinii to'annaa jala jira homaan taane jedhee itti hime suni eenyu? Kana namuma dhuunfate akka dhuunfatti dhufeetuma akkuma nama mararfatee wayiitti waan inni boo'ee duratti machaa turee fi hin duunee jira mootummaatti to'atee jira naan jedhe eessaa jennaan finfinnee naan jedhanii jedhe ammanumaan egaa barbaachatti fufne egaa maakalaawii dhuma ta'a finfinneen jenneen iddoo maakalaawii kana gaggaafachaa iddoo adda addaa jira hidhaan lafa jala jira wanta adda addaa kana waan naan jedhaniif kadhachaa namoota warra aangoo qabanitti dhiyaatan isaan ture egaa naa barbaada maaloo jecha arguu hin dandeenye gaddan du'a isaa dhageeka. Haayiluun awwaalcha obboleetti qaqqabuudha akkuma beetti karaatti hafe asis hin geenye achis hin deebine. Reeffa obbo Haayiluu maatiidhaaf kan geessan keessaa tokko pirezidaantii mana murtii godinaa Illuu Baaboor obbo Takkaalliin Asfaaw turan. Obbo Haayiluun eenyuu isa jedhuuf innaa deebisan. Abbaa seeraati godina Illuu Baaboor aanaa algeera hojjetaa turani aanaa suphee sooddoo. Yoomi kan obbo Haayiluun dhabaman? Sadaasa ja'a yookaan torba natti fakkaata. Ja'aaf torba keessa adda baasee hin beeku garuu guyyaa kana lamman keessaa guyyaa tokkodha. Guyyaa sana kaasaniitu kan isaan dhabaman turan. Guyyaan amma siin jedhe kana obboleettiin isaanii miidhamtee jedhamee nuuf bilbilamee ture. Akka isaan qaqqabatan akka isaan awwaala qaqqabatan akka ergaa dabarsinuuf nutti himamee ture. Haaluma kanaan ergaa dabarsinee fi isa duuba ergi isaanii dhabamanii duuba ammayyuu as hin geenye kan jedhu yeroo naannoo maatiitii odeeffannoo nu qaqqabu yeroo qorannutti algeerraa yaa'u ka'anii mattuu galanii turanii kan jedhudha odeeffannoo kan nu qabne halkan keessaa kan jedhamu oduu kasii qabna odeeffannoo kasii. Isin egaa pirezidaantii mana murtiiti dhimmi kun yeroo hordofamu keessumaa immoo obbo Haayiluun waayila keessan hojiiti namni motora oofee fuudhee algeedha mattuu isaan geesse eenyummaan isaa barameera gaafatameera to'annaa jala jira moo akkam? Beekama eenyummaan isaan beekama anatu qaamaan isaan beeku malee poolisii irratti yeroo deemnee hordofaa turre baay'ee qajeelcha poolisiitti deemnee hordofaa turre maa irra akka inni jiru waan akkasii ilaalaa turre sadarkaa godinaatti gareen qorannaa tokko hundeeffamee ture akkasumas aanaa sana irrattis gareen qorachaa ture jira namni sun hin beekama to'annaa jalas turaniiru qorannoon sun garuu maa irra maal akka adda baase waan inni quba qabu hin qabu gaammaaf. Dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofee qorataa kan jiru qaama isa kami? Poolisii. Poolisii kan aanaa algeemoo? Kan aanaa algeedhaa fi kan godinaas kan poolisiin qajeelcha poolisii godinaas sadarkaa maalii akka jiru jarri sun ibsuu danda'u. Akkuma obbo Takkaalliin jedhan haala obbo Haayiluun itti du'aniif qorannaa geggeeffamaa jiru hubachuuf gara poolisii aanaa suphee sooddootti bilbilee qorataa yakkaa abdii awwaliin argadheen jira. Reeffa isaanis dhaqanii kan argan ta'uu isaaniif obbo Haayiluun attamiin algeedhaa gara mattuutti akka deeman naaf himuun eegalu. Motora lakkoofsi isaa 35-8 kan ta'een konkolaachisaan Ahmed Jamal jedhamu fuudhee deeme jechuudha. Sana booda konkolaachisaa sana gaafa 11/4/2009 naannoo sa'aatii 3tti gara waajjira poolisiitti waamee eessaan geessee eessatti buuse jedhee yommuu gaafadhu baankii intarnaashinaali Oromiyaatu jira achittan buuse magaalaa Mattuu keessattidha. Sa'aatii meeqaan kan inni achiin ga'e jechuudha? Shakkamaan akka inni jedhutti naannoo sa'aatii 4:10 kan inni buuseera jedhu. Halkan keessaa? Eeyyeen. Yaa'u garuu sa'aatii 5 immoo deebi'eetanii galee mana kan koo galee jedha. Kana booda eenyutu si argannee yommuu gaafannu namoonni argan namni na arge hin jiru jedha. Motora lamaadha jechuudha kan abbaa seeraa kana walitti daddabarsee ture. Motoristaa lamaadha tokko konkolaachisaan inni duraanii fuudhee deeme ka'ee isi shakkamaan Ahmed Jamal geessu jennaan isatti fidee kenneenii deebi'e jechuudha. Jalqaba gaafa ba'u sa'aatii 12tti ba'e sana booda karaarra ga'e ka'ee huccuu qorraan fudhadha jedhee deebi'ee motora biraadhaan immoo sa'aatii 1tti ba'e jechuudha. Algeera sa'aatii 1tti kan inni ka'e. Ahmed Jamal isa fuudhee mattuudhaan ga'e.
Eeyyen. Inni isa dura wajjiniin dubbate yoo eeyu. Inni Kureebbaachoo Mangistuu jedhama. Inni immoo motora lakkoofsi isaa 41 fuudhee erga deemee booda mattuun ga'een karaatti jechuudha kan inni deebise. Maaliif deebise? Yaa'u jecha shakkamaa isa Kureebbaachoo sanarraa kan nuti fuune ragaan namaa gidduu jiran jiru jecha shakkamaadha jechuudha kan nuti qabanne. Abbaa seeraa kanatti huccuu qorraan fudhadhaa shakkamaan Ahmed Jamaal gara Nooleetiin gara Wallaggaan keessaan naa geessu mattuudhaan na deemu na deebisi jennaan deebisee fidee suuqii isaa keessa osoo inni dhaabbatee jiru fidee suuqii isaa filatee fuula duratti buusnaan abbaan seeraa kun shakkamaa Ahmediin bukkee dhaqanii waliin dubbachaa turanii ani dhiiseensan gara magaalaattan deebi'e jedha shakkamaadha jechuudha kan akkasitti nutti himuun namni dhaga'ees namni arges yeroo nama deebisi jedhu hin jiru. Amma shakkamaa Kureebbaachoo Mangistuuf shakkamaa Ahmed Jamaal lamaanuu to'annaa jala jiru. Eeyyen to'annaa jala jiru shakkamaan biraas jira shakkamaan qabeenyaan abbaa seeraa kun bukkeetti argame laaptooppii mana murtii inni hojjetu kan mana murtii aanaa suphee sooddoo jechuudha. Laaptooppii isaatu shakkamaa Zalaalam Batiruu bukkeetti argama. Karaa kamiin laaptooppiin obbo Haayiluu bira ga'a shakkamaa kana bira? Shakkamaan kun abbaa seeraa Haayiluudhaa wajjin hiriyaadha. Gaafannee turre qabeenya sitti kennatee deeme qabaa jennee erga inni bakka inni galee wallaalame gaafannee jennaan qabeenya natti kennee hin qabu jedhee mormaa ture. Sana booda ajaja mana murtiitiin gaafa sakatta'uudhaaf jennu osoo ajaja mana murtii hin baasin qorannaadhuma adda addaa hiinee to'annee kaanee yeroo irratti geggeessinee jennu nu amane adaraana bukkee kaatee deemee miseejii monatti ergee qodaan sitti kennee deeme mistira baay'ee qabatee jira odeeffannoo baay'ee qabatee jira waan ta'eef nama kamittuu akkana jalaan kennine adaraa jedhee miseejiinatti erge kanaaf anis hin mormin jedhee ture. Dabalees meeshaa isaa kan shugguxii jechuudha kan eeyyamaan qabu kenneeraafi. Zalaalamtu shugguxii isaa obbo Haayiluuf kennaa? Eeyyen kan eeyyamaan qabu jechuudha. Kan eeyyamaan waajjira poolisii aanaa suphee sooddoo irraa baafatee hidhatee jiru. Isa kana dabarsee kennaa fi barbaacha isaarra osoo jirru immoo bakka kibba keessaa naannoo aanaa maashaa jedhamurra shugguxiin kun reenfa miidhamaa kanaati wajjin jechuudha kan inni argame. Yoo shugguxii akkamitti akka dhaqee isa ragaan qabatamaan hin jiru shakkamaan garuu nan kenne jedhaaf. Shakkamaa isa Haamid kanatu sa'aatii mattuurraa ka'ee algee galeetu baay'ee nama shakkisiisa. Mattuurraa ga'ee hamma algeetti deebi'utti sa'aatii tokko duwwaadha kan inni adeeme karaan isaa baay'ee rakkisaadha. Konkolaataa ummataatiin iyyuu sa'aatii lamaadha kan deemamu karaa motoraan irra fiigamee yookiin halkanii miti guyyaayyoo irra deemuudhaaf baay'ee rakkisoodha karichi. Yaa'u shakkii kanatu jiraan amma kanatti adeemeerraani. Bosonni maashaa jedhamu suni algeerraa fageenyi isaa hammam ta'a lafi reeffi obbo Haayiluutti argame sun? Algeerraa sa'aatiidhaan yommuu tilmaamamu 6 waan akkasiin ta'a. Nama lafa deemuuf hin caala garuu sa'aatii 9 olidha. Shakkiin poolisii gara kamirra jechuudha? Yaa'u shakkiin keenya gara bosona sanatti waan miidhamee qaama biraa fakkeessuudhaaf kan geeffamee bakka biraatti gatame jennee shakkinaan qorataa godinaa taanee qorataa aanaa taanee waliin jechuudha kan qorachaa jirru yaa'u harka namaa jennee shakkinaan miti. Koonistaabil Abdii Awwal qorataa yakkaa poolisii aanaa suphee sooddoo ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis galatoomaa.